Akan jirtu daawwattoota inni kabajamoo guyyaa kanaaf qindeeffanneen isinitti maaduu sunan gafoota odoom. Waraana Oromiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jiru yakkoonni namoomaa fi waraana raawwataman kana caala osoo raawwatamiin xumuramuu qabaa jedhameetii jira. Godina Harargee bahaatti jiraattonni aanaa Cinaaqsan gandoota baadiyyaa kan naannoo Sumaaleetiin waldaan geessu keessa jiraatan hidhattoota naannoo Sumaalee irraa dhufaniin haleellaa irratti raawwatamuun badii guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu ibsaniitii jiru. Naannoo Amaaraa godina Goojjam bahaatti itti aanaan bulchaa aanaa inni maayii kan turan obbo Addisuu Tashaalee rasaasan ajjeefamuu bulchiinsaanichaa beeksiseetii jira. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskiy yeroo pirezidaantii Tiraamp misaa'ila keessoo Raashiyaa seenee haleeluu danda'uun Tomahawk jedhamu Yuukireen hidhachiisuu yaadaa jiranitti gara Waashingteen imaleetii jira. Daawwattoota inni kabajamoo kun hangafoota duutii ammoo bal'inaan. Miidiyaa sabaatuun kurfaamaa OMN abdiin uummata suuma. Barri bara dijitaalaati. Jabana dijitaalawaatti tooftaan oomishaa fi oomishtummaa ofii ittiin dhaadeffatan jijjiiramuu qofa osoo hin taane hiree bal'aas warra biizinasii hojjetuuf fidee dhufeera. Akka kaleessaa TV yookaan raadiyoon takkaa himamee yeroon oomishnii fi tajaajilli keessan dagatamuu darbee jira. Miidiyaaleen akka OMN tooftaalee tamsaasaa dijitaalawaan maamiltoota miiliyoona horatan immoo dirree dhaadessaa keessan hangafaa ta'uu qabu. Hordoftoota miiliyoona 3 Feesbuukii qofaan yuutuubii irraan ammoo sabiskiraayibaroota miiliyoona tokkotti siqu kan horate Oromiyaa miidiyaan neetworkii takkatti miiliyoonota fiitti addunyaa jiraniin oomishaa fi tajaajiloota keessan himam. Bara wajjin tarkaanfachaa hiree tana fayyadamuun OMN irratti oomishaa fi tajaajiloota keessan beeksifadha. Miiliyoonota irraa amantaa kan horate OMN waliin hojjedha. Dhugaa sabaa karaa dhugaatiin OMN. Waraanni Oromiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jiru yakkoota waraanaa fi namoomaa raawwatame caalaa akka hin raawwatamne waraanichi araaraan akka xumuramu gaafatamaati jira. Waraana kana irratti dhaabbileen idil addunyaa fi biyyoonni lixaa xiyyeeffannaa bal'aa hin kennineef jechuun xiinxaltoonni ibsu. Ameerikaa dabalatee biyyoonni fi dhaabbileen idil addunyaa kanneen akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii, manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii, manni maree mirga namoomaa gamtaa mootummootaa, dhaabbileen mirga namoomaa akkasumas dhaabbileen gargaarsaa fi miidiyaaleen idil addunyaa waraana Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru xiyyeeffannaa dhoowwatuun dhiittaa mirga namoomaa akka raawwatamu taasifamee jira jedhamuun himama. Kaaba Itoophiyaatti wal waraansi yeroo adeemaa turetti bakkeewwan Oromiyaa garaagaraatti haleellaa fi ajjechaan raawwatamaa kan ture yoo ta'u lolaa fi hokkora naannoo Oromiyaa keessatti adeemu dhageettii dhabuun waraanni hanga ammaa itti fufuuf sababa ta'eetii jira. Haa ta'u malee erga waliigaltee waraana kaaba Itoophiyaa baatii sadaasaa bara 2022 Afrikaa kibbaa magaalaa Pretooriyaatti mallatteeffamee booda bulchiinsi Joo Baayiden dhimma waraana Oromiyaa irra deddeebiin dubbataati ture. Baatii bilaa bara 2023 Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa kan daawwatan ministeera dhimma alaa duraanii Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken dhimmoota ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin dubbatan keessaa tokko waraanni Oromiyaa mariin akka xumuramu ta'uu isaa ni yaadatama. Waraanni Oromiyaa keessatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jiru kun gama lamaaniinuu injifannoodhaan ni xumurama jedhanii yaaduun gowwummaadha kan jedhan xiinxaltoonni falli jiru mariidhaan hiikuu qofaadha jedhu. Marii marsaa lamaaf Taanzaaniyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa jidduutti taasifamee waliigaltee malee xumuramee booda dhiibbaan biyyoonni alaa qaamota lamaan walitti fiduuf taasisan hir'achuu kan kaasan xiinxaltoonni siyaasaa waraanni kun akka dhaabbatuuf uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa dhiibbaa taasisuu qabaa jedhan. Dararaan uummataa xumura akka argatu uummanni dararama waraanaa irraa akka harabaafatu qaamni hundi waamicha daandii nagaa jabeessuu akka qabu dhaamameetii jira. Naannoon Oromiyaa siyaasaa fi diinagdeen naannoo baay'ee barbaachisaa waan ta'eef nagaan naannicha keessa jiraachuun biyyattii murteessaa ta'uu ibsu. Oduu keenya itti aanuun godina Harargee bahaatti jiraattonni aanaa Cinaaqsan gandoota baadiyyaa kan naannoo Sumaaleetiin waldaan geessu keessa jiraatan hidhattoota naannoo Sumaalee irraa dhufaniin haleellaan irratti raawwatamuun badii guddaan dhaqqabaa jiraachuu dubbatu.
Haleellaan kun ammoo tibbana daran hammaachuun lubbuu namootaa gaaga'uu fi jiraattota hedduullee qeerraa buqqisuu BBC'n gabaasiitii jira. Jiraataa ganda Daarimuu fi jaarsa biyyaa kan ta'an maanguddoon tokko akka himanitti rakkoon naannawa kanaa kan bubbulee ta'uu utuu beekamu mootummaan gurra waan cufateef haleellaa haaraadhaan miidhaan irra gahaa akka jiru dubbatan. Rakkoon kun waggaa 5 ja'a lakkoofsiseera garuu yeroo tokko cimee yeroo tokko ammoo deebi'ee qabbanaa'aa kan jedhan maanguddoon kun tibbana ammoo bifa haaraan eegaluu dubbatanii torbaan kana keessa barsoota 5 ta'anii magaalaa irraa gara mana barnootaa deemaa turanitti dhukaasanii lama ajjeesanii 3 ammoo madeessan akka tasaa dhufanii nama argatan ajjeesanii duubatti deebi'u guyyaa guyyaan nama hanga kanaatu du'e jecha awwaalaa oollaan kun yoom akka nurraa dhaabbatu hin beeknu jedhan. Rakkoo daangaa babal'ifannaati kan jedhan maanguddoon kun yaaliin jiroom Oromoo jaarsoo dachee isaarraa buqqisuun cinaaqsan naannoo Sumaalee jala galchuudha jedhu. Akka maanguddoon kun jedhanitti haleellaa torbaan lama asitti bifa haaraan ka'e kanaan namoonni 6 ta'an du'uu fi 10 ol ammoo madaa'uu akka odeeffannoo qaban himaniitii jiru. Bulchaa aanaa cinaaqsan kan ta'an obbo Mustafaa Umar yaada akka kennan gaafatamanii deebii kennuu didanii. Namni biraa hojii investimentii qonnaa naannoo sanitti hojjetan sababa xiyyeeffannoon itti kennamuu dhabuun lubbuun namaa fi qabeenya hawaasaa guyyaan manca'aa jira jedhe. Akka jiraataan kun jedhanitti haleellaa fi saamichi hidhattoota naannoo Sumaalee irraa dhufan kanaan raawwatamu guddaadha. Horiin saamamaa midhaanii fi mana namaallee ni gubanii nama ajjeesanii deemu. Qaamni itti dubbatu hin jiru. Yeroo haalli hammaatu waraanni mootummaa dhufee naannoo sana galoo haleellaa kana ni dhaabanii duubatti deebi'u yeroo isaan achi deeman itti deebi'anii dhukaasa banu. Haala kana keessatti waggootaaf turre jechuun miidhaa yeroo raawwatamu kan furmaata waaraa hin qabne ta'uu dubbatu. Yeroo tasgabbeessanii deemuu qofa utuu hin taane furmaata waaraa barbaannaa uummanni kun waan maal godheef guyyuu ajjeefama. Mootummaan naannolee lamaanii dhimma kana furuu dadhabaniiti moo beekaa callisanii ilaalu jechuun gaafatu. Walitti bu'iinsa naannoo daangaa Oromiyaa fi Sumaalee gidduutti baatii adoolessaa bara 2025 irraa eegalee uumameen namoonni 200,000 fi 88 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uu waajjirri qindoomina gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniyyuun Ochaan tibbana gabaasuun isaa ni yaadatama. Naannoo Amaaraa godina Goojjam Baattiitti aanaan bulchaa aanaa inni maayiin kan turan obbo Addisuu Tashaalee rasaasan ajjeefamuu bulchiinsi aanichaa beeksise. Akka kominikeeshiniin aanichaa onkoloolessa 6 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti fuula feesbuuka ofiisaa irratti ibsetti itti aanaan bulchaa kun ganama naannoo sa'aatii 12 walakkaatti mana isaatii ba'ee iddoo hojii isaa osoo deemaa jiru rasaasan ajjeefamuun gabaafame. Ajjechaa kanaaf garee finxaaliyyii kan komate ibsi kun mootummaan gareewwan bosona keessa socho'aniif gara karaa nagaa fi marii itti dhufan rakkoolee jiran akka furatan irra deebi'ee yaamicha godhaa fi akka tures ibsichi hubachiiseetii jira. Haa ta'u malee yeroo obboloonni keenya bosona jiran karaa nagaan galaa jiran jaalalaan simachuun gara jireenya isaanii kan duraatti deebi'aa jiran kanatti humnoonni gara jabeeyyiin ergama diinotaa fudhachuun ammas akka tasaa lubbuu namootaa dhuunfaa galaafachaa jiru jedhe. Itti dabaluudhaanis humnoonni gara jabeeyyii aanaa keenya keessatti socho'an garee gara jabeeyyii yookaan finxaaliyyii kanneen yaadaan osoo hin taane qawweetti kan amanan guddinaa fi misooma lammiilee balleessuu irratti kan xiyyeeffatanidha jedhe. Pirezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskii yeroo pirezidaantii Tiraamp misaa'ila keessoo Raashiyaa seenee haleeluu danda'u Tomahawk jedhamu yeroo Yuukireeniin hidhachiisuuf yaadaa jirutti gara Waashingtan imale. Daawwannaa isaa ergaa majjiitii kan sadaffaa ta'e kanaan pirezidaantii Tiraamp waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Walga'iin qondaalota kanneenii erga Tiraamp haasaa bilbilaa pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin waliin taasisee irraa oduu abdachiisaa dhaga'u ibseeti. Aangawoonni Ameerikaa fi Raashiyaa kunneen erga bilbilaan dubbatanii booda Hangaaritti qaamaan wal arguun akka mari'atan ibsameeti jira. Erga hagayyaatti yeroo jalqabaa Puutiniif kan bilbile pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haasaa taasisaniin milkaa'uu ibsee itti aansee torbee dhufuun gareen biyyoota lamaan irraa ijaarame akka wal argu hime. Tiraamp akkuma Zelenskiin US seeneen Raashiyaan erga waa'ee misaa'ila Tomahawk dhageessee atantamaan gara mariitti seenaa jirti jedhe. Zelenskiin Ameerikaan akka misaa'ila fageenya kiiloomeetira 2,500 irratti haleellaa raawwatu Yuukireeniif kennitu gaafateetii jira. Jalqaba torbee kanaa waa'ee misaa'ila Tomahawk pirezidaant Tiraamp maal yaada akka jiru gaafatamee bullee ilaallaa tarii ta'uu danda'a jedhe Zelenskiin. Tiraamp gama isaan erga Puutiniif bilbilee booda waa'ee misaa'ila kanaa gaafatame misaa'ila Tomahawk kuusaa keessaa qabnu qisaasachuu hin feenu nutis ni barbaannaa waan goonu hin beeku jedhe. Tiraamp erga Puutiniif bilbilee xumuree booda qabxiin ijoon irratti haasa'an wayita waraanni Yuukireen xumuramuu hariiroon daldalaa US fi Raashiyaan qabaachuu danda'an ta'uu miidiyaa hawaasummaa isaa Truth Social irratti ibseeti
jira. Gorsitoonni olaanoon biyyoota lamaan irraa torbee dhufu keessaa bakka hin beekamnetti wal arguu jedhe. Jila Ameerikaa ministeera dhimma alaa biyyattiitu hooggana. Tiraamp waan Puutiin waliin bilbilaan dubbate jimaatarraan kololeessa 17 bara 2025 Zelenskiitti himuuf akka jedhu ibsameetii jira. Haasaan bilbilaan taasisan abdachiisaa ta'uu erga ibsee booda torbaan lama keessatti Hangaaritti akka qaama wal argan ibseetii ture. Ministeerri muummee Hangaarii Viktor Orbaan walgayii Budaapest keessatti taa'amuuf jedhu uummata addunyaa nagaa jaalatuuf oduu aagaatii jedhan. Erga hagayya darbe Alaaskaatti qaamaan wal arganii mari'atanii booda Tiraamp dhimma waraana Yuukireen irratti Puutiin waliin hariiroon qaban hangas mara gaarii miti. Eenumaa sadarkaa itti dhaadachuu irra ga'aniitii ture. Tiraampii fi Puutiin hagayya 15 bara 2025 wayita Alaaskaatti qaamaan wal argan waraanni Yuukireen ni xumurama jedhamee abdatameetii ture. Maddi oduu kana BBCdha. Tole daawwattoota inni kabajamoo oduun guyyaa kanaaf qindeeffannee kana gammaa daawwattanii galgala oduu biraatii walitti deebinaa hambisittu turtii gaarii.